بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر المهجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، أولا أحييكم بتحية أهل الجنة في الجنة، وها هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردوفتوتا أورمو مسلم ميديا هردوفتن هندي كيسن duraan dursee baga rabbiin guyyaa dhaati walitti nu deebise jechaa akkuma garteetiin baratametti torbe irraa keessummoota adda addaa inshaallah qabannee isiniif kalloofna. Guyyaa hadhaallee urjiiwwan islaamaa nama lama gartee qabannee isiniif kalloofnee jirra. Wanni gartee irratti dubbannu yoo rabbi fedhee galanni gartee warra rasuula rabbi arrabsuu maaliidha waan jedhu irratti inshaallah marii goona ustaazota kennaa wajjin hamma garteetiin dhumaatiitiin nu hordofaan dhaamsa kenna kallattiman gama sheekolee kennaatti isin dabarsinaa. Garanaan ammoo abbaa siiraadha. Sheekh Tamaam Qaasimtu na wajjin jira. Gara bitaatiin ammoo abbaa Quraanaa Sheekh Huseen Amaantu na wajjin jira. Inshaallah mee gara mirgaatiin eegalaa ustaaza kennaa Tamaam Qaasim irraa eegalee. Ustaaz, assalaamu alaykum. Zamana kana keessa Quraana Rabbii gubanii rasuula Rabbii arrabsanii isin abbaa garteetiin siiraatii yeroo hedduu zamana hedduu hawaasa keenya siiraa barsiisutti jirtanii, amma ammoo zamana kana dhihenna kana keessatti mootiin biyya gartee Faransaa rasuula keenya fa'a arrabsutti jira. Kan irratti gartee wanna gartee rabbiin dubbateef rasuula rabbii dhaamaniif sahaabonni rasuulaa jedhaniif kaleessa irraa eegalee galanni warra rabbiif yookaan rasuula keenya arrabsuu sallallahu alaihi wasallam warra diinii tuttuquu akkamitti hubattu? الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كوني أكما بكم وغرتك يرون شفتو زبني شفتو ومتا إساقبا زبنا شفان كيستو يجبان إنو مجرى جبان أغرتي هاجراتو نبي كنر وانبوسو عليه الصلاة والسلام إموتو أمتا أما جروكنا كأكنت جروكنا أغرتي أمني مسلم توتا يرو أغرتك إني fokkataan kun jecha akkanaa jedhu irratti cal'isuun barbaachisu. Aslan waan jiran agartee ulamaa'iin namni agartee yoo nabii keenya alayhi salaatu wassalaam ka tuqu taate namni sun agartee ka ajjeefamuu qaballee hattan ta'uu balleen isaaf hin jirtuu jedhan. Maal irratti jennaan yoo nabiin lubbuudhaan jiraate alayhi salaatu wassalaam isaaf dhiise malee. Kanaaf agartee ammaan kana nabiin alayhi salaatu wassalaam lubbuun hin jiru gaafa kaan warra makkaadhaa agartee ka nama jaha ka agartee nabiin keenya ajjeesaa jedhe warra san keessa Abdallah fa'a gizee inni dhufe warra agartee gaafsan ajjeesaa jedheen keessatti yeroo inni dhufeetiniin Usmaan isa qabatee nagaha isa godhee fideetiniin yaa nabii rabbii irraa qeebali jedhe nabiin jalaa garagale. Maaliif jennaan warra agartee nabii jalaa duraan agartee waahii barreessaa ture namni sun tahuu waliin eeganaa deebi'eetiin kafree nabii keenya arrabsee nabii keenya waan hin jenne isarra kaa'e. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ummata sahaabaa isaatiin haga andidee irraa garagalu maaliif agartee kaa hin ajjeesinaa jennaan akkas feete yaa nabii rabbii maa nutti hin ishaarin jedhaniin. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan akkasii agartee nabiyyiin hin dalaguu jedhe sun kiyaana. Kanaaf jecha kanarratti agartee kaa ulamaa'in baay'ee haasawanii namni agartee yoo nabii rabbii ka tuqu taate ka islaamatu jechu ka islaamahee dhufeeyyuu waan akkanaattu isaaf jira. Nama kaafiraa hoo maal hayya gaafa agartee Ka'ab bin al-Ashraf nabii keenya alayhi salaatu wassalaam arrabse nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam eenyu namni agartee ka isaaf naa'uf qabu ka isa ajjeesu jedhee nabiin keenya dubbate alayhi salaatu wassalaam. Yeroo san agartee Muhammad bin Maslamaa namni jedhaniin sahaabaa agartee nabi Muhammad warra ansaaraa irraayi sahaabdota agartee hagoo tokko filatee yaa nabii rabbii ana ajjeesaa jedhe. Akkasitti agartee sahaaban namni hagasii walii galanii ka'anii gama isaa bahan. Namtichi Yahuudichaa immootuu qabaataadha beekamaadha. Isa kana ajjeesuudhaaf waytii deemu yaa nabi Muhammad hayyama naa godhii sirraa hin agartee waan tokko dubbadhaa mala isaa kana ittiin dagu jedheeti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hayyameef. Haala saniin agartee ka'ee deemee dhaqee
obboleessa isaa ka agartee radaa ka waliin hodhan qabatee itti dhaqanii mee agartee ka nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam akkana nuun jedhe waan akkanaa kennaa nuun jedhee dunyaa nutti qabata agartee kafalullee dadhabne rakkanne waan uli qeessi jedhaniin an duraanuu isiniin hin jenne wanni isa jala deemtaniif kanaafi jedheeni ka duruu jibbaa qaba itti laafe qissaan keessi dheertuudha ala ayyi haalin wal baallamanii guyyaa biraa itti deebi'ee haala saniin itti deebi'aniiti sobanii isa manaa gabbaasanii ajjeesan jechu nama nabi Muhammad tuqe alayhi salatu wassalaam hin dhiisan sahaaban akka itti beekamu akkana gaafa Abuu Raafi ka jedhamu ka Yahudichaa akkasanitti agartee sahaaban uf qabanii ka'anii deemanii itti dhaqanii bakka inni jirutti sunillee Yahudaadha akkuma irra agartee ka fokkataan warra agartee Faransaadhaa dubbate kana innillee agartee ka maqaa nabii kennaa tuttuqqaa isaa kanarraa ka ka'e itti deemanii dhaqanii achitti ajjeesan jechu qissaan keessi dheeraadha isinii gabaabse kanaaf namni nabi Muhammad tuqe galanni isaa ajjeefamu sila osoo namni jiraate osoo dhiirti jiraatte sila akkasi duuba akkuma imaamu Nasa'i illee baase Abu Daawud illee sunana isaa keessatti baasetti nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam gaafa tokkon talli takka Madiinatti ajjeefamteeti nama isii ajjeese wallaalan yeroo sahaabaan agartee ka ajjeefamteedhanii dhufanii walitti qabaman nabiin kenna namni an haqa irraa qabu kaayiti kiyya agartee isarra jirtu ka isii ajjeese gadi uf baasaa jennaan namni tokko ballaadha agartee dhufee gadi uf baase ana ajjeese yaa nabii rabbii jedhe isiin tuni hedduu tolallee natti ooltii jedhe ilmaan lama agartee ka babbareedduu irraa qabaa jedhe immootuu si tuttuyxii jedhe sababaa isiin si tuyxufin ajjeesee jedhe nabiin rabbi alayhi salatu wassalaam anatu ragaadhaa dhiini isiidhaa bilaashi jedhe kanaaf agartee nama muslimaallee yoo ta'e yoo nabii kenna ka tuqu taate akkasitti agartee ka ajjeesan dhiini nama sanillee bilaashi jechuu kanarratti haasawa guddaa jira waan yeroo hin qabneef isinirraa gabaabsina insha Allahu ta'ala yaa obboleewwan kenna tuttuqqaan nabii kenna tuttuqan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi nama yeroo duunee nuti agartee qabrii seenne rabbiin agartee ka gaafin awwala isarraa nuu dhihaatu kanatu agartee ka tuttuqamu jira jechuu kuni ummanni muslimtoota tuffatamu xiqqaatu darajaa dhabu namni agartee humattuu nama herreguu dhabu namni muslimaa agartee ka waan kanaaf suukanaahu dhabutu rakkoo kana oofee fide nama namarratti haasoysiisa jechuu gaafa Ka'ab bin Ashrafaa ajjeesan gaaf sanirraa namni ni adabate nabii kennarra jagnootii gurguddoo Yahudaa warra beekamuu abbootii qabeenna ka agartee ka boonicharraa waan fedhan dubbatuu danda'an kana sahaaban agartee of qabdee barnuu kennaa jedhanii numaa chaansii nuu kennaa jedhanii itti wal kadhatan akkasitti nabiin hayyamee fi dhaqanii isaan ajjeesan akka gaafa sanirraa adabatte Yahudan agartee ka lammata deebite nabii kennaa miti nama muslimaatiin waan jettu amma immootu yeroo maraa waggarraa waggatti kun illee agartee kaartoon akkanaa baase nuun jedhan ka nabii kennan arrabsan kun illee ka akkanaa baase nuun jedhan kanumatu deddeebi'aa oola jechuu kanaaf amriin kun maalirraa argama jennaan laaffiti xiqqeenna ummata muslimaa agarsiisa duuba kun kanuman jedhaan جزاك الله خير الجزاء قجلت نوبسني شيخني كينا شيخ تمام قاسم ربي دبلسني هاكنو أسرت إن شاء الله دبلتا كما أستاذ كينا شيخ حسين أماني تسندبرسا زمان سن إن شاء الله زمان قرتي صحابة رسول ربي صلى الله عليه وسلم أقام قرتي شيخني كينا إبستي أدبي قد قرتي صحابون نكس قوتي بركنا هو زمان كنا كيست مالين أدبوك أبو من الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد رقعة نعم واني قرتي صحابان قاب سنتلقا وانقودا سرتي واسدي جتشو دندنا توكو نعم نكون نمكامي وانا سابيك ورباجسا نعم يكون نبي ارقام ربيتي نما ربي قرتتينو والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نما ربي جري هذا صدرك أبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وإنك لعلى خلق عظيم نما ربنا كان الرهاسي نقول عليه الصلاة والسلام قدر نساني ما ذرى ولا برى في الأرض في أشرف أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ربي سمي بدأتي كان كيسة لنا محمد الركب جاه إن أمني يعني نعم أكناتي نبي أكناتي
qadriin isaanii hagana geetti nama rabbiin akkana isa qulqulleesse nama rabbiin gartee sadarkaa kana kenneef jechuudha nabi Muhammad alayhi salatu wassalam kun dubbatee waan gartee garaan isaa yaadde dubbatee arganii warri ammas yaadaaru ka gartee tinuu qalbii qabatee deemuun illee hedduu jira jechuudha ka afaan isaan beekan dhiisi ka aadaa ta'e hin beekan ka afaan kana dhagahu ka afaan kana dubbatu meeqa gartee tinuu waan inni yaada isaa kana qabaa jechuudha kanaafi namni gartee nama akkana nama rabbiin akkana kabaje gartee tinuu kana xiqqeessuu barbaade suni gartee jazaa'u man kafara bin nabi kalee sarraachu kalee sarra nabi Muhammad qofa miti alayhi salatu wassalam warri gartee nabiyyi gartee xiqqeessaa baay'ee warri nabiyyi gartee arrabse warri nabiyyi waan hin taane darbate maal ta'in malkaa'imuu hin kasaaramu hin alaakame achirra ergaa diduun haa taatu ergama gartee barsunu ergaa ati nama gartee kabaju tokko ergaa isaalleen kabajita bar kalee sarraa warra dabar irraa gartee aadii thamuudi إلا هاجرتها النبي محمد عليه الصلاة والسلام قد هاجرتها قريش عربات موهتي وركنين إرجاء ساددون رسول عليه الصلاة والسلام يمكن جبتشون ينفل فلتشون الرجايشون كل مرة قرتها كيسو نما كباجان نم الفيسان قرتها نو أنا كاسي جرادين جيتشو ورسول مالت أمه بود إنساني مالتات هنا لا كمان هنا تبمان هنا تكادن هنا سربتن أبو جال فنقري كعند أجا قبر تيلك قبر نساء من نساء harama keessa ganda mana fincaanii ta'e jechuudha. Xiqqeena garte. Kanaaf warri garteeni rasuula xiqqeessu gadaatam keessattuu warri as durallee hin milkoomne ufumaan gartee tiinuu badaa jechuudha. Kuni gartee wanna rabbii kennaati. Gaafii kee na gaafattanii fi sahabaan akkasii adabanii amma hoo maal adabuu qaba adaba barsiisuu danda'a imman islaama barsiisuu danda'a. Adaba guddaa rabbi adaba. أدب قد ورا كان ربي أدب أدب قرتينو إنسان تكينا هزلالم هكذا سما ربي أدب أما من إسلامه أدب دندا أدب دندا وان أدبانين يو سلا نما بيكنتاتي دبسوا أبونا يو سلا يا ماني يا سيدي دبسوا أبون يو إغرتي أول أبون إراهيرم سيسوا أبون أكنا أدبان سلا أكنا ما يو أكنا ما كين أغرتات يو أما ور أما كدبتو كان ثاتي مو كانون أدبانين مالي aku magartee hayyoon adda addaa jiran kanni wama jarri fi durraa bitu dhabu wanni guddaan jiru wanni jaran adaba barsiisu man islaama faca'uu baatee wal dhagahee jedhe islaamni irraa bituu baannaan itti gurguruu baannaan adaba barsiisuu danda'a jechuudha ganama san qadri islaamaatiif islaamummaa warri gartee tinu xiqqaataan kun warri gartee kabajaan qabne kun isaaniif warri yaada san qabulleedi irraan laallataa jechuudha kanaaf silaa yaanni kun gartee tinu ka'ee jiraadha suurallee wanna ka yaanna kanaa kun kana jabaatanii uf duraaf jechuudha nama diinii kan keessiin kabajin nama gartee nabiyyi keessiin kabajin wan ati irraa bituuf itti gurgurtuullee gartee dhaabbatu qabaachuu keessatti warra addeeffatee as bahee akkana kana adabuu malan wanni adabanii kaampuuna jaraa ka jarri biyya islaamaa keessa fiddee ka qabdu miti ka seensiftuu miti tokko jaraa balbalatti cufanii hulaaf itti cufatanii dhoowwanii gartee karaa kanaan adabuu danda'anii guddoo ammoo adabbiin jaraa ka rabbi biraati ka rabbi biraa argatu tana umman islaamaallee adabuu danda'a karaan amma jara ittiin adaban tokko kanumaa ka irra laafaallee jechuudha ka irra laafaallee ka irra namaa aanjoollee kanamu itti aangoo qabullee itti danda'ullee wama kana maa marfeen taan marfee irraa ol kaasi hanga gartee tiinuu xayyaaraa gartee markabaatitti addunyaan gurdootitti waan jara kana garanan gadi dhoowwanii adabuu ni danda'a jedha umman islaama isaa ammaa kana. جزاك الله خيرا شيخني كنا شيخ حسين أمان ربي دبلسني هاكنو قجلت إنه يفسني جراني جماعة ملة إن شاء الله يروتك كرتة جماعة أستاذة كنا شيء تمامي تسند برسا الدنيا خيست من الإسلام هري ربا التجرا ولما قال كانت الله هري ربا هني جراني كوني مرت من الإسلام توقع يجسي رسول ربي عليه الصلاة والسلام لما ربي صدر كايسا الفوله الدنيا آخرت اللي نما كانوا تتقوراني أما اللي أسرت أقوم سندوب بتنو زبانا قرتي خليسا ور رسول ربي تتوك ور رسول ربي تتوفي ور رسول ربي نهي كاك أبو جهل فا كاك قرتي أسيبا فا كاك وليد من مغيرا فا كاك أبو شيبا فهدون قرتي ساني على كمان يجراني زمان أنا كيس الحمد لله من الإسلام ججباته دمك التجرا أنا رتي أمس اسم ولي قالت قرتيتيني ومدى سلاماتي فلام تمالي
Gaafii bareedduudha duuba kuni wanni inni barbaachisu yeroo ammaatitti namni waan istixaa'aa waan danda'u dalagaa. Kanaaf ammaan kana akkuma Sheek Huseen jedhe wanni agartee amma isaan dandahan ummanni muslimtoota homa amma godhaa jiran kana waan isaanii agartee meeshaa isaanii bituu dhabuudhaan karaa isaan kana agartee qabeenya isaanii jalatti agartee ajjeesaniin namni waan danda'u dalaga. Silaa osoo danda'anii immootu homa sahaban orma agartee ka jennu kanatti dalayde san itti dalagan adabni isaanillee kanaan adabatanii kanaan agartee qadrii ummata muslimaallee beekan silaa akkasi. Amma isaan immootu beekutti hin jiranii namni muslima amma of tuffachuun qabu bakka jirutti jecha ilmaan isaanii barsiifatanii diinii isaan agartee tuttuqan kana tuttuqqaan kun agartee gara tokkoon diinii kana ni jabeessa malee hin laaffisu. Namni immoo diinii tuttuqeef agartee kaawaa godhuu hin danda'u. Namni diinitti lafaa ka'e ofuma agartee kaa salphata akirri isaa salphinni kama isaati. Fir'aawna gaafa kaan agartee kaa ani rabbii ol aanu sani jedhee bar wasanaa bahee akkas himate tahuu waliin rabbiin subhaanahu wa ta'ala isuma halaake jechuudha. Warra inni akkasitti irratti boone san rabbiin nagaha baase. Kanaaf har'a namtichi kabiisni akkana haasa'u jiru kunillee ufumaa salphata. Xiqqeenni kama isaati rabbii walgahuun isaan oolu haga fedhe turii dafii rabbii walgahuun isaan oolu galata isaanuma argata. Kanaaf agartanii yaa obboleewwan keenna diinii barsiifachuudhaan diinii kaafirri nu hassadee akkanatti agartee tuttuqu kana ka gamaa gamanaa waraanan kana ka agartee nu tuttuqanii homaa dammaquu dide warri kun jedhanii bakka jabduudhaan agartee barbaadanii nutti dhufan kana nullee itti jabaannee ilmaan teennallee barsiifannee ufiillee barannee diinii kana jabeessuu qabna jechuudha. Akkuma argaa jirtan ulamaa'iin agartanii biyya keessa deemutti jirti. Agartanii ka biyya adda addaa keessa ulamaa'ii rabbiin subhaanahu wa ta'ala guuratu jira. Diinii kana yoo immootuu namni har'a jiru kun hin dhaalin wanni kaafirri barbaadu ka islaa isaan fedhan sun hamileen isaanii bakka gaha jechuudha. Osoo rabbi oofatu sababaa immootuu nuti agartee itti tahuu qabna. Haa jabaannu haa diinii kana barannu haa ilmaan teennallee barsiifannu. Immootuu dandeettii yoo ka qabaattan taate namni akka adda addaatiin dandeettii qaba. Namu agartee dandeettii qabuun diinii kanaaf haa tumsu. Diinii kanaaf haa tumsu. Akkuma amma agartee ka namticha rabbiin ka subhaanahu wa ta'ala dandeettii kenneef ordugaan akkanatti agartee ka namni cufti isuma dubbatu isuma du'aayii godhu. Waan inni hojii isaatiin agartee akkanatti faarfamu jira jechuudha. Karaa agartee warra diinii biratti warra agartee muslimaa biratti jaalatamaa namaati gocha isaatiin. Kanaaf ijoolleen teenna tawaa barattullee hamilee kanaan namni haa waa baratu. Diinii kanaaf waa goonaa diin kana cinaa dhaabbannaa barumsa kennan barumsa addunyaa ka baratan kanallee warra agartee doktorummaa karaa adda addaatiin waan adda addaa baratu kun cufti hamilee akkasii of keessa haa kaa'u. Niyyaan gaariin agartee gaariidha. Akkuma nabiin keenya dubbate alayhi salaatu wassalaam innamal a'maalu binniyyaat agartee ka hojiin namaa ka gaarii taatu ka fayyaa taatu niyyaadhaan niyyaa tola. Karaa adda addaa ka baratan kana cufa irratti ummata muslimaa gargaarra asiin gargaarra jechuudhaan baradha. Rabbiin itti nu geessuu danda'a. Bakka amma agartee isaan tuffatanii ummata muslimtoota homa takka keessan jiran eenyutu agartee waan nu godha jechaa farra namni kun agana dubbate malee osoo nuti agartee bakka jabduu silaa isaan jiraattan san ummanni muslimtootaa jiraate har'a namtichi kun hin dubbatu. Akkasitti duuba agartee adaba nurraa godhate jechuudha. Kanaaf agartanii taanii du'aayii teessaniin irraanfatinaa namuu bakka jirtanitti jedha dhaamsi kiyya kanuma. Galatooma jazakumullah khairal jazaa inshaallah gama dhumaatti deemutti jirra jechuudha inshaallah xumuruu fi asirratti ustaazni keenya yookaan Sheek Huseen olomaan gartee addunyaa irraa zamana kana keessa guyyaarraa guyyatti obba'u jiranii kanaaf jecha inshaallah ummata keenya kan islaam addunyaa gubbaa jiruuf wanni isin dhaamtan maalidha? Dhaamsi dhaamamee dhugamaa dhaamama jirra. Wanni jiru diin rabbii ka isaan irratti dabran san jabeeffadha ammoo diin wanni jabeeffataniin beekumsaanii irraa baradha. Bakka jirtanitti barnoonni agartee baradhaa isiniin jennaa wanni agartee tiinuu diin kaddamuunillee beekumsa wanni diin jabeessaniinillee beekumsa dura agartee nam tokko diin jabeessuu beekumsa qaba barbaachisaadha. Rabbi gabbaruuf beekumsi barbaachisaadha. Beekumsa amma rabbi diin kana beekuu hin danda'anii qadrii rabbii beekuu hin danda'anii qadrii diinii kana beekuu hin danda'anii qadrii nabiyyee adda gartee dubbannu kana alayhi salaatu wassalaam beekuu hin dandeenyu beekumsa malee itti ga'uu hin dandeenyu kana baratan malee namatti hin dhufu jechuudha. Rabbiin wasaa'ila gartee barnoota laafisee jira akkuma yeroo durallee dubbataa turre rabbiin isinii haa laafisu bakka jirtanitti addunyaan gartee tiinuu dhaabataan jirtu rabbiin gartee warra ofii guuratu jira haga gartee tiinuu badhamaan hambisa raga jedhu keessa bara ji'oota isaanii kana keessa faa yoo akkana gartee sheekotan bada warra hansaraa san hambisaara waan jedhu gartee qalbiin nama yaadde jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya bakka jiru haa barannu diin rabbiitti gartee tiinuu
هاديبنو آخراتنا فولا هاديبنو توبة فولا هاديبنو غرغرتي تينو برنو هدين ربي غرغرتي آوان آخرا بيكو غرغر ربين بيكو غرغر عقيدة بيكو غرغرتي سيرا بيكو غرغرتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيكو غرغرتي واليامنا غرغرتي كوتا دين كان غرتي إرها دالو واني غرتي عالما نام بيكم سكنا بيكم سكون أكا غرتي لفتين بني هارا غرتي تينو فاجد ابن جنة كان مواني ولي الأمن غرتي بكيمتن صدا ربي سين رامنا ربي غرتي صدا سنة غرتي صدا سنيا كنم ورا غرتي صدا ملكها ورا غرتي صدا إسا أبوت وان يادي فوان غرتي تينو كجيل شوف أرغتا ربي نشوف أفو غرتي تينو بكجروتي صدا إسا تقوى ربي نو هاكينو جنة كانوا كلمة غرتي أكيدا كل توحيد ربي نو كلمة غرتي تنها وفقو كان غرتي تينو هاga نوجرات جنة كانوا مريد آمنا إن شاء الله